Ashamaa harka fuunee akkam jirtanii hordoftoota chaayinaa laanaa Oromoo hadda viidiyoo bareedaa takka qabadhee isiniif dhufee jira. Innis maalidha warroonni yuutuubar taatanii viidiyoo akkaan itti hajamtanii keessattuu warroonni monetaayiz taatan jechuudha. Viidiyoo hojjettan irratti akkamitti beeksisa hedduu akka hidhattanii isinii agarsiisaa. Google Chrome keessaa jalqaba kan fiduu qabnu Google Chrome keessa hin seennaa. Erga Google Chrome keessa seennee haala kanaan nuuf dhufa. As bira deemnee irratti barreessinaa www.com desktop ka jedhu kana barreessinaa. Erga siin booda ni eegna haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Erga haala kanaan nuuf dhufeen booda sign in YouTube ka jedhu kana tuqna. Hin eeggannaa xiqqoo obsaan hin eeggannaa haganni nuuf banuuf jechuudha. Networking xiqqoo gahaa miti argaa jirtanii kun haala kanaan nuuf banee jira. Bakka kam deemna amma bakka viidiyoo manaajer kana bira dhufna. Isarratti kiliik goona. Erga isarratti kiliik gooneen booda haala kanaan nuuf dhufa jechuudha. Viidiyoo keenya qabatee haala kanaan nuuf dhufa. Amma erga viidiyoon keenya haala kanaan nuuf dhufe as keessaa viidiyoo tokko filannaa jechuudha. Viidiyoo hojjenne keessaa tokko filannaan kun viidiyoo kanneen hunda keessaa amma tokko filadhee isinii agarsiisaa. Fakkeenyaaf viidiyoo kana haa filadhu. Ani viidiyoo kana irratti beeksisa baasee jira jechuudha. Jalqaba beeksisa baasee jira hadda isinii agarsiisuu fi bakka monetaayiz tana isinitti mul'atti bakka S qubee S jirtu kana bira dhuftanii kiliik gootanii. Ergaas dhuftanii kiliik gootaniin booda ani qara raayit godhee jira. Hundi kun hundinaayyuu raayit hin qabu tureeyyuu anatu raayit irratti godhee maaliifuu beeksisa irratti baafadhee ture. Bakka kana dhuftanii maal gochuu qabdanii bakka kana raayit gootanii hin ibsitanii jechuudha. Erga haala kanaan ibsitaniin booda bakka kana isin mul'ata jedhee yaada zoom godhee isin agarsiisaa xiqqoo. Bakka kana on ka jettu monetize on ka jettu kana yoo keessan off ta'ee jiraate bakka kana tuxxanii on godhattanii daan gootanii keessaa baatanii an amma on godhadhee jira. Haala kanaan erga tunneen booda erga haala kanaan nuuf dhufeen booda amma bakka kam tuquu qabna. Kunoo zoom godhee isin agarsiisa sirriitti akka isinitti mul'atu manaajer miidiin looyer ka jedhu kana bira dhuftanii isarra kiliik gootu. Erga isarratti kiliik gootaniin booda haala kanaan isiniif dhufa. Erga haala kanaan isiniif dhufeen booda maal gootanii isa sarara kan argaa jirtanii sarara olii gad deemaa jiru kana argaa jirtanii akkatti inni socho'u argaa jirtanii amma isarratti beeksisa hidhannaa jechuudhaan fakkeenyaaf amma asirratti beeksisa tokko hidhee isin agarsiisa. Haala kamiin hidhannaa kunoo as biratti argaa jirtanii bakka kana qabdanii as harkistanii erga as harkistaniin booda haala kanaan isiniif dhufa. Erga haala kanaan isiniif dhufeen booda bakka aad jettu kana ida'uun jirtu kana argaa jirtan jedhee yaada. Bakka aad biraa jettu tana bira dhuftanii kiliik gootanii erga irratti kiliik gootaniin booda haala kanaan isiniif dhufa jechuudha. Erga haala kanaan isiniif dhufe amma asisitanii ilaaluu dandeettanii kunoo haala kanaan beeksisni kiyya asirratti bahee jira jechuudha. Kunoo viidiyoo irratti bahee jira jechuudha. Daqiiqaa 5 argaa jirtanii isii tanaa jechuudha. Beeksisni haala kanaan aad ka jedhu argaa jirtan beeksisa dhufee jira. Ammallee viidiyoo irratti deebinee ka biraa irratti hidhachuudhaaf beeksisa biraa irratti hidhachuudhaaf walirraa xiqqoo faffageessitanii hidhachuu qabdanii ammallee argaa jirtanii bakka kanatti ammallee aad kiliik godha. Kunoo ammallee kiliik godhee jira. Ammallee as siqneetti kunoo kanarratti illee ammallee garanatti illee as siqsinee as biratti illee amma aad godhaa jechuudha. Haala kanaan viidiyoo hunda isaa hidhachuu dandeettan. Haala kanaan viidiyoo hunda isaatu hidhachuu dandeettan. Akkuma argaa jirtan kun ammallee asirratti viidiyoo kanarratti illee hidheera. Ammallee asisee bakka kanatti kunoo bakka kanatti ammallee aad kiliik godha. Achirratti illee aad kiliik godha. Haala kanaan viidiyoo keessan hunda isaa irratti beeksisa hidhattanii jechuudha. Erga haala kanaan hidhattaniin booda xiqqoo irraa sissaa hidhattanii asirratti wanni isiniif dhaamuu barbaadu maalidha? Viidiyoo daqiiqaa 10 irratti beeksisa 13 irra hidhachuu dandeettan. Sanii ol irra hidhachuu hin dandeettan. Maaliifuu sanii ol irra odoo hidhattanii illee homaa rakkoo hin fidu. Garuu namni viidiyoo akkasitti isin ilaaluu hin danda'u. Maaliifuu akka jiruun beeksisaan bicha guutamee jechuudha.
akkas gochuun qabdan xiqqoo walirraa faffageessitanii haga viidiyoon keessan danda'e irra hidhachuu qabdan itti baay'isuu hin qabdan isiniin jedha ammallee maal gochuu qabna ammallee tokkocharra hidhee isinii agarsiisa kun ammallee bakka duwwaa kana argitanii jirtanii walirraa xiqqoo faffagaatee jira as birattidha ammallee as bira hidhee isinii agarsiisa bakkuma duratti isanii deebinee aad ka jettu kan irra gattuudha aad irratti kliik erga gooneen booda haala kanaan dhufa jechuudha kun ammallee beeksisa irratti hidhadhee jira isuma deebinee aad goonee jirra jechuudha haala kanaan erga aad goonee fidneen booda xiqqoo as harkistanii bakka kanaan argitan jedhee yaada continue ta jettu tana isiniif save ka jedhu dhufuu danda'a anaaf continue jedhee dhufe an amma bilbila irratti dalagee warroonni laaptooppii irratti dalaganiif save ka jedhu dhufa jechuudha warroonni laaptooppii keessan irra hidhataniif save ka jedhu dhufa anaaf immooyyuu continue ka jettu tana dhufee jechuudha bilbila irratti waan hidhadheef continue tana jettu tana isii tana gattuudha erga isii irratti kliik gooneen booda haala kanaan nuu fidaa jechuudha erga haala kanaan nuu fideen booda kun ka jalqaba irratti right godhanne kana erga as nuu fideen booda maal gochuu qabna as bira bakka save jettu jira isii bakka save jettu tana jira isii irra save goona beeksisa kenna ka Google Chrome irraa illee xumuranne kun dammoo ka White Studio ti ka White Studio irratti illee ibsine haala kanaan xumurree dalaganne erga kana dalagneen booda suuta jennee gubbaa kanarra tunnee keessaa baana xumurannee jirra keessaa baane